Ashama kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Ifaa miidiyaa jirra jirtu baga jiraattan jecha har'a walitti deebinee jirra. Isas maaliif walitti deebinee gaafii wayitiin gaafatame jechuudha. Koomentii jalatti gaafii san ergan gaafatamee bubbuleen jira. Bubbulchuu kiyyaaf dhiifama jechaa sumaanii isas eenyutu na gaafatee dammee tiyuubiidha. Dammee tiyuubii gaafii na gaafachuu keetiif guddaa galatoomis jedha. Jalaatusiisuu kiyyaaf immoo dhiifama siin jecha asumaan gaafii keessii deebisa jechuudha. Nagaa Waaqayyoo mana kanaaf hordoftoota Ifaa miidiyaatii maraaf isiniif haa baay'atu jettee jirti. Amiin hunda keenyaafuu gaafiin Ifaa koo yeroo biyyarraa as deebitee ulfa ta'uu kee beekteeti moo otoo hin beekin jedha. Beekteeti moo otoo hin beekin jedha waa'ee Ifaan na gaafachaa jirti jechuudha. Ifaa jechuun mucaa kiyyaadha. Yeroo biyyarraa gara biyya ormaatitti dhuftu garaatti baachuu kee beekteeti moo otoo hin beekin dhufte naan jettee jirta. Beekee tanan dhufe jechuudha. Beekeetiin hin dhufe yoon dhufu garana yoonas deebi'u kan ji'a lamaa fi akkas wayitiin hin dhufe jechuudha. Ji'a lamaaf torbee sadii akkas natti fakkaata kan dhufe jechuudha. Beekeetuman dhufe beekee tanan dhufe jechuudha. Yoo otoo beekin dhufte si deebiseen jira. Beekeen dhufe gaafii lammaffaan erga Waaqayyoo si gargaaree mucaa kee deessee muudannoo addaa kan hin daganne naan jette. Muudannoo addaa kan hin daganne qabda. Erga mucaa kiyya dee muudannoo addaa kan hin daganne maaltu jira hoon jedhe. Muudannoo wayi duraa asiin isiniif ibseen jira. Hiriyyaan tiyya waan na goote jechuudha. Daa'ima kiyya dhoksitee tooyi hiriyyaan tiyya kan wal jaalannu kan wal kabaju jechuudha. Maaliif waan inni ani ta'u laaluuf nama daaluuf na dhoksitee isa ibseen jira jechuudha viidiyoo jalatti. Inni immoo kan ani hin daganne dhalatee manuma yaalaatitti dhalateetoo haga guyyaa 3 mana yaalaatiin ba'unaan jedhani. Innis maalidha aduu waan hin arganneef ijji isaa goddaamee waan jiruuf aduu waan hin arganneef yoo ammaan yaalan argatiin gulana sodaachisaa. Kanaafuu guyyaa 3 mana yaalaa turuu qaba daa'imni. Haati immoo dandeesse galuu qabdi jedhanii doktortoonni dubbatan jechuudha. Ani immoo dhiiseetoo hin galu jedheetiin haadha tiyya yookiin immoo hojjechiistuu tiyya jechuudha. Haadha tiyya odoon jedheen irraa bareeda. Kanaaf ishiidhaan hin galuu asumaatti eega jedheeni manuma yaalaatitti hafe jechuudha. Maaliif qorra mana yaalaa hin beektu ijoolleen namni yookiin maadaamiin yookiin immoo namoonni warri isin bira jirtan dhibamanii too mana yaalaa deemtaniyyuu haga namatti qorne beektu jechuudha. Qorra san keessa jechuudha. Guyyaa 3 miti guyyaa 4ffaattan bahe jechuudha achi. Maaliif mudannoo kana baqqaan irraa fadhu. Ija isaan jedhanii isaan waan xiqqoo guddisu jechuudha. Garuuyyuu ani immoo wannoo guddaa ho'iseetiin yaaddoo guddaa keessa seene jechuudha. Waan aduun arganneef jedhaniiti jechuudha. Isa sani mudannoo kiyyaa kan hin daganne jechuudha. Galata Waaqaa bira darbinee jirra hundaayyuu. Gaafii sadaffaan mucaan erga of baree yeroo bakka taphaa geessitu ijoollee abbaa waliin jiran argee yoo gaafatee beeka. Okay. Abbaa gaafatee beekadha. Ijoolleen yoo mana taphaa yookiin immoo bakka taphaa hongeecha ijoolleen abbaa ofii wajjin yoo deeman inni hoo isaan argeetoo si gaafatee beekaa kan jedhudha. Na gaafateen beeku. Maaliif warreen ani bira jiru kana jechuudha. Jaarsaaf jaartidha. Jaartiin illee akka walitti dhiyaattee jaarsillee akka akaakayyuutti dhiyaatee akka abbaatitti sitti dhiyaateeti jaarsi jechuudha. Seeraan naa guddisan waan ta'eef
yoo abbaa bichaa yaade abbaa kiyya yaade jedha malee ijoolleen abbaa wajjin hin deemte maaliif jaarsa wajjin hin deeman yeroo baay'ee ana wajjin hin deema jaartii wajjin hin deema jaarsa wajjin hin deema abbaa barbaade wajjin hin deema jechuudha. Kanaaf akkasitti kophaa ta'ee ko'ummaan itti dhaga'ame nagaafateen beeku galata waaqa jedha. Gaafii afuraffaan mucaan kee mucaan hamma afaan maalii barachaa jira yoo utuu barumsa isaa hin xumurin gara biyyaa galee barumsa afaan bakka jiru tarii itti fufuu jidduun yaada ifa manaa godhaayi jidduudhaan yaaddee gaafiin kiyya tole. Gaafiin kee akkas jedha barumsi isaa yoo tole barumsi maaliifi asitti amma kan inni barachaa jiru ingiliffa qofaadha jechuudha. Yeroo duraatiif ji'a 3 wayitiif arabiffaa fi ingiliffa barachaa ture. Garuu yoo amma mana barumsaa keenya yookiin mana barumsaa Itoophiyaa haga sadarkaa iskuulii itti jira jechuudha. Mana barumsaa guddaadha. Kanaaf kan jaraati baasetiin isatti galche jechuudha gara kan biyya keenyaa jechuudha. Achittis Amaariffas hin baratu, Oromiffas hin baratu, Arabees hin baratu, Ingiliffa bicha barachaa jira. Ingiliffi kun immoo gaafa biyyatti galee itti cimsata jedheetiin yaada malee wanni isa dhiphisu hin jiru. Kanaaf gaafa biyya ofiitti illee galee yoo Waaqayyo jedhee barumsa dabalata ta'aaf malee kun immoo wanni isa miidhu tokkoyyuu hin jiru. Anuu laale tanan galche jechuudha. Maaliif mana barumsaa KG2 irra jira. KG2 yoo fixe gara barumsi hunduyyuu ni laattamaaf jechuudha. Amaariffis Oromiffis yoo jiraate akkasnaan jedhanii turani. Kanaaf ammaa fi waan isa cimsuudha malee waan bulana gara duubaatti isa deebisuu miti. Akkas jedheetiin yaada. Itti aansee ammas garaatti si hafeetoo rakkina maaliif dhufte maali rakkinni kee maali kan biyyatti da'uu diddeetoo gara biyya ormaa dhufte kan jedhuudha. Rakkina wayituu na mudatee yookiin immoo akka artistoonni Ameerikaatti da'uuf deeman sanaan illee Saawuditti da'uu dhufe. Garuuyyuu rakkinni na mudateeti miti. Maaliif hundumti keenya akka kaayyoo kaayyeffannee too biyyaa baane anis dura kaayyoo kaayyeffadheen biyyaa ba'e kaayyoo san immoo jalqabeetiin odoo galmaan hin gahin gara biyyaa gale jechuudha. Akka tasaa'e biyyatti illee gallaan immoo mucaan kiyya garaatti naafee bilbilee warratti himeetiin yoo isin danda'aminaan dhufuu hin danda'amu baatte akkana jedheetti hime. Kanaafuu rakkoo hin qabu kottu naan jedhan jechuudha. Sanittan dhufe malee rakkadhee yookiin immoo biyya ormaatitti da'uu hawweeti miti. Hojiidhaafan dhufe jechuudha. Kanaaf Waaqayyo immoo yaada kiyyas galmaan naagee jira, ilmoo kiyyas naa guddisee jira. Kanatti immoo deddeebi'ee Waaqayyo nan galateeffadha jechuudha. Inni immoo gaafin dhumaa tole waan naaf deebistuuf galatoomii guddaa baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabajaa ifaa koonaan jettee jirta. Waaqayyo si haa jaalatu siin jedha. Kabaja namaa siif haa kennu Waaqayyo. Anillee akkasuma siin jaaladha. Obboleewwan koo hundumaayyuu warroonni miidiyaa kanarratti ol barre isinin jaaladha, isinin kabaja. Waaqayyo sin haa jaalatuun isinin jedha. Gaafin isa dhumaa immoo beelloo wayii fideen ture saamunaa. Beelloo san irratti illee gaafii kaastee jirta. Beelloo san ifaa online irraa bitte moo eettaa bittee naan jettee na gaafattee jirta. Anillee gaafiidhuma akkanaatiif isiniif dhufe jechuudha. Beelloo sanii maaliif namoonni baay'een yaada irraa fudhatanii too yookiin immoo hojiitti jijjiiruu dandeessu. Maaliif
wantoota gafana keenya waan fayyanne walitti guurree garruurraa wantoota akkasiisan odoo 2-3 akkatti qabannee gallee odoo gurgurannee illee bu'aa nuu qaba. Beelloon immoo biyya Arabaatitti rakkasaadha. Bakki uddiitis hin jira, bakki rakkasaatis hin jira. Bakka uddii hoon jedhee kan riyaala 10,000 wayiin bitamu ni jira. Akkasuma ni jira jechuudha. Kun immoo riyaala 1,000 yookiin 5,000 hin geenye ni bite jechuudha. Maaliif bakka isaa deeme jechuudha. Bakka isaa deeme tanan bite onlaayiniidhaan oduu argatte iyyuu afanni onlaayinii ni beektaa. Yoo miicame laawundarii gizee tokko biraan darbu akkasuma yoo uffatames uffanni onlaayiniidhaan bitamu uffata taphaati malee uffatamu miti jedheetuun abdadhuani. Waan onlaayiniitiin ilaallee hin jaaladhuani. Wantan barbaade tokko garuma gabaa deemee tanan achumaa bita malee. Kanaaf kanammoo akka tasaatiin arge jechuudha. Akka tasaa bakka isaa odoo gurdeemnuun argee jennaan itti goreen gaafadhe. Gaafannaan baay'ee salphaadha gatiin isaa jechuudha. Maaliif ani hin binne kan jedhuun isa jaabitee odoon biyyatti illee isa jaanuu kan galchuuti xiqqoo ishee qaraxa sodaadde malee faayidaa qaba jechuudha. Garuuyyuu isa 4 asitti gurgureetiin isa 2 galche. Kanaafuu ani onlaayinii irraa hin binne kara gabaatiin bite jechuudha. Warroonni Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessa jirtan bakka ona gaafattan yoof immoo ijoolleen magaalaa Jiddaa keessa jirtan gatii isaa sanitti mee wajjiniin dubbanne bitiis nuuf fidiyoonaan jettanii waan taaskiin kaffaltu waan isiniif affidha jechuudha. Asumaan maal jedhama? Asumaan biizinesa hojjennee jechuudha. Kanaaf dhugumatti yoo kan barbaadan ta'e ijoollee magaalaa Jiddaa keessa jirtanii bakka barbaadanitti isiniif affida. Akkuma isiniin jedhe waan taaskiin kaffaltu gatii isaa wajjiniin dubbanne gatii isaa haqa jiru isinitti himee jechuudha. Kanaaf yoo immoo deemnee bitachuu ni dandeenya hoo kan jettan ta'es deemtanii akka bitattan bootaa isaa isinittan hima jechuudha. Riyaala 500 gadi malee 500 olii miti. Kanaaf waan isin fayyadudha jechuudha. Warroonni biyya biraa jirtan immoo dhiifama ganama reefuun irribaa ka'e. Warroonni bakka biraa jirtan immoo laaltaniitoo bittanii odoo tokko yoo qabattanii galtanii baay'ee dasna jedha jechuudha. Maaliif waan nu fayyadudha. Wantoonni akkasii suni wantoota walirraa barannee hojiitti jijjiirruudha. Isiniin jedha obboleewwan koo gaafii na gaafatteef guddaa galatoomii. Kaargoon ani gaafa kaan ergellee haga ammaatitti biyya hin geenye jechuudha. Garuuyyuu kaargoo san irratti illee ijoolleen baay'een barreeffamaan koomentiidhaan naa teessistanii jirtanii qaranni sittiin baay'atu kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Isaa qaraxa sanillee immoo ani yoo waaqayyo jedhee garuu gaafa galeetoo biyya kee isinitti hima jechuudha. Garuuyyuu ani qaraxaan erginee qaraxaan bilisan ergee akkamitti ergite onaan jettanii hiriyoonni kiyya kan waraqaan qabne kan badaniitu ala hojjetanii jiru. Isaaniif immoo eeyyamamee jira jechuudha. Qaraxa malee eeyyamamee jira. Akkasuma hiriyoota baay'ee waan an qabuuf galata waaqaa. Meeshaalee akkanaa baay'ee qabu ni beeku. Kanaaf ifaan yookiin silaa kan isaanii dura ergatan jechuudha. Isaanii dura ergatanii isaan indoon qaraxatti kaffalanii dura ergatan jechuudha. Maaliif yookiin hidhamnee kallaa of shakkiidhaan tikkeetti murannee hin gallu jedhanii akkasuma immoo waaqayyo godheef tikkeetti muratanii galanii maaliif siin galleeni maaliif harka duwwaa galla sii gallaanii naan jedhanii reefuun hirribaa ka'ee dhiifama sii gallaan naan jedhan jechuudha. Kanaaf qaraxa malee waraqaa itti mureetiniin maata baaru guddisee imbaasii deeme jechuudha. Waraqataan waan hundaayyuu barreesse. Garuu yoo ijoolleen amma cufame yoo kan banamu ta'e yeroo yeroodhaan imbaasii yoon dhaqe isinitti hima jechuudha. Ani garuuyyuu yeroo sanitti wantoota hunda meeshaalee manaa haga makiinaa haga algaa wanna hundaayyuu qaraxa malee galfattu jechuudha.
isa hunda masaggabsiistaniitoo birrii 250 bichaa kaffaltu jechuudha. 250 bichaa kaffaltu achi booda waraqata samuranii isinii kennu. Isin biyyatti waraqatuma san argisiisuudhaan akkuma duraa baafattu jechuudha. Garuu yoo amma cufamee jira samuun manani baasuun cufame jechuudha. Amma ni banama jechaa jiru akkuma argaa jirtan isinillee gatiin kaargootii fi yookiin immoo meeshaan kaargoo kan galchaa jiran habbaa takka bichaa wantoota tokko bichaa fakkeenyaaf shittoo tokko wantoota tokko bichaa meeshaa manaatillee saanii takka manka takka eeyyamee jira jechuudha biyyi. Kanaaf aganni eeyyama isaa kanaa sirreessee tonurraa kaasutti isinimmoo warri dura hin erganne obsaan eegaan isinin jedhaa. Amma wanni hunduu qaraxa ani dura waan waraqata muradhee fi qaraxa malee biyya naagaa jedheen abdii qaba. Kanan isinin jedhaa mirgan ergi gara torbee 2 homaamaatiin natti fakkaate ji'a tokkoo fi homaadhaan sumaan immooyyuu kiiloollee meeqaan ergite onaan jettanii kiiloonillee kan rakasaa fi kan gatii gadi bu'anii jira. Isa san immoo yoo haajaarraa qabaattan walitti deebinaa lakkoofsa wajjiniin adiraashaa yookiin immoo iddoo nama kaargoo ergusanii nama amanamaa waan ta'eef isiniif hankaa jechuudha. Isiniif maxxansa lakkoofsa isaa iddoo isaa wajjiniin isiniif maxxansa. Kanan isinin jedha obboleewwan koo hundumti keessanuu guddaa galatoomaa. Laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa. Hundumti keessaniyyuu ifaa jajjabeessaan isinin jedha. Guyyaa tokko immoo ifaallee qabaddeen dhufaa wajjiniin dhufna jechuudha. Warri duran beekne waliin isin barsiisa, warri beektan immoo wajjin taphanna jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa naaf jiraadhaan isinin jedha. Guddaa galatoomaa. Bye bye. Allah